Inna maakiyye deebii immoo ilaa isaadha ni leenca kudhan siifin kenna gaafa geemii keetii ooti kuma 100 na galchite immoo birri kuma maanno leenca 5 siifin kenna kan naan jedhe laa injiinirri kanaadha laa kuno yooti kuma 100 na galchitiite na galchisiiste birri maanno leenca 5 siifin kenna kan naan jedhe injiinirichuun kana yeroo geemii keetii immoo leenca 10 siifin kenna istiitti miimee fooloo godhanii birriin kun leenci shammaana darbamma maakiyyotuun si qabu. Namni kumaaf 300 kun isti injiiniriin fooloo taayisaati. Leenci shan dhufee naafa kennamu ija keessan duratti milaa kun ija keessan duratti xaqqiidhaam xaq ija keessan duratti leenci shan. Ajaa'iba foonaadha kooti. Dhabii. Yaa uummata jaalala. Injiineer irra deebii guddubadhu waadanaa galteme namoota 1,300tti. Wayne. Ajaa'iba foonaadha ko. Uummati keemmoo jechuudha warri si hordofani maakiyye warra jaalalaan shaaworii galaniidhaan maaliifi? Dhugaadha warra haati eebbiste irra guddaan mana kanaa. Warra haadha isaanii eebbiseedha irra guddaa warri mana kiyyaa. Nama dhaga'u dhugaa rabbi warra jaalalaan shaaworii galan warra nageenyaan shaaworii galan foonaadha kooti naxaamtan foonaadha kooti. Waaw. Dabareen nungaaka. Eeshi. Viidiyoo baatanii? Viidiyoo baa. Eeshi. Haasa'uu hin dandeenye. Okay. Ara. Eegam jirtu. Nagaa. Baay'eessanii. Mana kana kabbaar sananii maxxansi miliyoon. Okay, ndee abbaate kuffiyaan qabu dhiifama garuu. Ay, rakkoon qabu. Akkuma isaatti dabarsa. Nagaa qabdaa. Dara kun akka mi'aaki. Nagaa jirra akkam nagaa miti. Nagaa akkam. Jirra galata rabbii kam jirtu nagaa. Alhamdulillah. Yuma waktu jin terajate, asal minta tu video. Okay. Berbulan nanti berbulan. Aku ninjil. Faya ke sini negara. Ini jaya video bana dayo berbadan is cufat dayo sini walele berbadan milion sini walisa. Atau tu well list ini itu lah. Aku ninjil anda well lisan. Demokrasi je kono zimet. Jallisee waaqamoo namuma kan seera jallisee ati keenya takka maaltu gargar nu baase ati keenya takka maaltu gargar nu baase eenyu gargar nu baase duutaan sinii jiran mataa editi injiinerii asaasa'u barbaaddetti fufiini innaa waadanaa galte sana laa kuno namoota 1,300 kanatti dubbadhuuti gaafa isaan si taasisan immoo naa xumuriin asitti dhuftee lamaaki bukkeetti. Danaa koo jiini isaa dhumaa jira. Jii maal ji'a kana booda mini maal? Harri koo meeqa beektaa? Harri 28dha. Ji'a kana booda yaa'u dhumaa. Ji'a tokkoof guyyaa 4 qaba. Isti waadanaa gali mariidhosi. Itti fufi. Yaa'u siillaadha leenca ati 100 galeenyaa leenca 5 siillaadha rakkoon hin jiru dhugaa rabbii siif hin kenna. Fuuldura isaaniitti siillaadha dhugaa rakkoon qabu. Horsiiftee qabda. Kana gaaroon Qaba. Maashaallah. Gariidha bakka dhufne. Gaafatti laattu immoo argamuu qabna nus. Rakkoon qabu. Annan laafaaf. 500 moo? Tamam.
Maakiyyee nama tokko kuma miliyoona tokko galte kuma 500 siif hin kenninaan jedheen. Qaxxitaalaa kunoo cheekii akka itti laa kunoo cheekiin ba'e kuma 500 injiineer immoo leenca 5 ooti kuma 100 na galchitee siif hin kenna jedheera. Ofii isaatiif kuma 100 na galchite. Ji'a kana booda kuma 100 xiqqoodhaan ijoollee. Istii na nyaachisaa maali leenca 5 isti takka argeen beeku leenca. Amma argita qophaa'ii waqash. Injiineriin kuma 100 na galchaati leenca 5 isti dhufe twaa narraa goggodhusti. Leenca fudhadheen beeku amma ammaatti. Amma ammaatti leenca fudhadheen beeku ilmoo leencaan fudhadheen kanaan dura. Hangalli gagoo. Bosona deebii jedhu kun maaliif akkasiin jedhamu? Irratti kennamaaf malee bosona seenii jedhu asii. Leenca kan baanta leenca tiktookii baanta moo leenca guddaa barbaaddeet ilaaluu habeetu. Maatti maaki? Leenci tiktookii moo? Leenca amma ammaatti argadheen beekoon bakka waan hundi argadheera garuu leenca kan lagaa barbaade kan bosonaa. Eesh maal isaa mana biroo jira 6 kiiloo reen deemuu akkas taanaan wajjiniin oolew. Inni foorjidiidha. Dulloomeera inni bakka abu foonaadha kun. Amma ka gootan injiineriin foolotaa isaati leenca 5 naaf kennuuti foonaadha kooti. Anna darbuu isaatti na naaran. Amma iyyuu leenca argachuu hin danda'an mana maakiitti taarikii hojjechuu qabdu. Namni kun hin jiru kan nama kuma tokko 300 jira isaan haa godhanii fooloo namni kun 500 jiru. Kuma fooloo tolchaa jira. Taasisaa jiru. Uummati kee nageenya shaaworii galu jaalala shaaworii galu gaafa hin jedhu sobasitti fakkaata. Gara Oromiyaan dhuftu ati? Injinar. Gara Oromiyaan dhuftu? Niin dhufa amma dhufuu deemaa bara. Kootu si simanna dhugaara bareechinee si simannaan. Hayyee injinar. Bakkoon. Qallaalisi mannamoo maakiyyee laa kunoo qaxxitaadha malee foonaadha kooti. Ayi uummata jaalala abeet uummata jaalalli keessan hime dhugaa rabbii danuudha daangaan qabu gidduutti immoo isin hin bashannansiisa isiniif hin sirba injiineer Abiraamiin sirriitti fooloo naa taasisaa dafaatii kuma 100 naa galchaati kuma 100 dafaa naa galchaati leenca 5 akka ni naa kennu. Dafaa naa. Miliyoona tokko. Viidiyoo hojjedhu si galchanii. Hojjedheera viidiyoo foonaadha hojjedheera laa kunoo. Yes. Maalo uummatuma jaalalaa kana jelaan ba'u lammatan. Dhugaa rabbi. Laa kunoo takki gaafa isaan goggodhani laa kunoo garaa nama nyaatu dhugaa rabbi yaa jaalala keessanii. Geessisti. Foonaadha kooti nuu jiraadha. Istii warri na jaallattan mee lakkoofsa tokko barreessa. Warri na jaallattan utuun sobin. Utuun sobii warri na jaallatan lakkoofsa tokko. Yaa jaalala keessanii. Ati ilma Oromooti balleessu baatee suma jaalladha. Maaltu jibbu? Kan badii qabullee gorsanii sirreeffatu malee jibbuun hin jiru bas. Kan badii qabu sirreeffatu malee nama ofii akkam jibban. Ajaa'iba. Oo injinar. Miliyooniidhaan ji'a 3 ji'a 4 gambaree namatu gorsedee walla barsiise. Garuu miliyoon dhugaa rabbii nama gaariidha baay'ee dhugaa maasa'u balleessaa immoo eenyumtuyyuu nuuniyyuu balleessaa oolla hin argamu malee gala. Naa dhalli namaa immoo hin balleessaa harka kee shanan keessaa quba tokko ofitti kuttee gatuu hin dandeessa gala. Yaa'u balleessaa kan kee immoo gorsuu qabda malee arrabsuu hin qabdu yeroo baay'ee namoonni hin arrabsu. Oo gorsite garuu namni kun hin deebi'a yoo arrabsite garuu namni kun ittuma caala malee hin deebi'u. Wal gorsuu dura caalaa filatama qaba malee wal arrabsuun gatii hin qabu. Amma sababa biraatu ta'eeti wal gorsu malee wal hin arrabsan. Walitti hin bu'an walirra dhufu malee walirra goranii nama lolu malee deemanii nama kan isaanii lolan sii gala. Kanaafiyyuu gorsuumatu bareedaadha. Wal gorfachuu wayyaa wal arrabsuurraa wal xiqqeessuurraa sabni keenya immoo yeroo baay'ee wal xiqqeessuu filata beektaa gaafati mul'achuu barbaaddu karaa ittiin saggoo keerra taa'uu barbaada beektaa. Kun immoo waan baay'ee na qabnu natti fakkaata nama baay'ee saba baay'ee keessa gadheenis jira gaariin jira waa hedduu jira sii gala yaa'u kanaaf iyyuu isinii jajjabaadhaan isinii jedha miliyoon immoo baay'ee nama gaariidha nama
gara laafessaadha nama utuu qabaate saba isaatiif irree waa guddaa utuu qabaate laatuudha dhugaa rabbi ana ijaan hin argee gargaarsa wayii iddoo tokko deemnee dhugaa baay'ee gaddiyan jechuun isarratti gadde na kanaafiyyuu wal jajjabeessaa si jechuun siniin jechuu barbaada atirree nama cimtuudha yaa'u yeroo baay'een isuma dhugumaa si hordofaa yaa'u jechoonni tokko tokko hin dhabamanii wanti jedhaman hin dhabamanii waan baay'ee namaan jechuu danda'a namni kamiyyuu innaa isin garuu mogolee bu'uun qabdanii yaada kee bakka aqwaamiin kee dhugaa naannatti tola yeroo baay'ee aqwaamii qabda dhugaa waa jechuun bakka jiramini innaa jabaadhaa isin jechuu barbaada isin irree jabaadhu jechuu barbaada mogolee laafinaa mogolee bu'inaa yoo abbaan barbaade waan barbaade jedhu abbaan barbaade wanta barbaade jedhu ati waa'ee kee beektee naani koo namni waan barbaade odeessuu danda'a bana garaachi baay'inaa jabaadhaa isin jechuu barbaada. Konkolaachisaa jiru haasaan jira dhiifama naa godha. Dhugaatiiti anillee akkanitti amanu nama Oromoo tokko yoo balleessan kan badii miti xiqqisoo kadhu kuullee yoo ta'e fayyaan qabeessiin darbitu beekee kumatti qabatta. Yookiin immoo sanumaatu fayyee deebi'ee diina siti ta'a. Namni ofii immoo wanti beekaa mana kee beekaa gaaddisa kee beekaa yoo diina siti ta'e immoo si dhabamsiisa namni kan kee deebi'ee diina siti ta'a. Kanaafuu nama kan kee yoo balleessillee gorsitee ofirraa qabda malee baala jedhatee ofirraa ariite sirriin ta'e. Ofitti qabda. Dhugaadha. Anyaannu mokoroonii daabboodhaan. Akka nyaata jirtu waan sirraa kunatti fakkaatu nyaadhu bil'aafi. Kursii nyaanni amma ammaanoo dhugaa rabbi. Innaa maal jechuu barbaadeetanii maakiyye dhugaa dubbachuu fi injiinera Biraam jechuudha gaafa harka qalleeyyii keenya gargaaru jechuudha nama birrii xiqqoo hin gargaarreedha birrii guddaa nama gargaaruudha. Ammallee taanaanii anaaf inni baay'ee hojii arii fi wajjin jalqabnee jirra. Oromiyaa guutummaa keessa gana deemnee harka qalleeyyiin gargaarra jechaa jirra isaa wajjin. Kanaafuu nama akkanaa kana immoo jajjabeeffamuu qaba namni akka injiineer Abiraamii yookaan hucciirraa fandiin tokko dhufee fi miti kiisii isaa keessaa baaseeti kan inni nama gargaaraa jiru. Uummanni keenya immoo warra kana jajjabeessuu ni qabnaan bakka. Mooraalli nama akkanaa dha'uu ni hin qabnuun jabaadhu jechuu ni qabna. Innaa kanaafi injiineer Abiraam jajjabeeffamuu qaba yeroo hundaa. Bukkee dhaabbachuu ni qabnaan maaliif yeroo ammaa kana namni daabboo bitadhee birrii 10 namaaf hin laatu. Dhugaa rabbi amma ganama kana laa kunoo intalli wayina dhukkube innaan inni itti dawwaliin itti mee birrii 10 dabarsiif dhugaa rabbi waa tokko soba tokkoon barbaachisu jechuudha akkiidha. Hojii namni hojjetu tokko immoo hojii gaarii hojjetees gadheessa ta'uu seenaan hin gaafata. Wanta inni hojjete sana immoo dubbachuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu injiineer Abiraamiin ajajjabeessinu bukkee dhaabbannu wal bukkee dhaabbannu dogoggora walitti jirru immoo walitti himnu miliyoonni ribaa yoo dogoggoree hin dogoggorte jedhamee sagalee gadi qabatamee gorfamuudha malee miliyoonni ribaa jedhanii oona arrabsan hin dhaga'uun ittiin badduu ba'a malee. Ani eenyuun tokkoon sodaadhu nama sodaadheen beeku waliin gabbaru sana. Waanaa jedha. Sirba siniif sirba gaanfi. Nyaata nyaadhu kee dura nyaata nyaadhu kee. Nke gabda. Dibo, anchi Dibo. Magi? Oh my God. Ya fi kuring gada mana Davis? Mera masih nari? Udah me? Mahal untuk kutan isin? Anis bahu gimana dikshura tapi agak nak. Kuno emta? Kalesa cura. Harga Ya.
Nagaa. Baqaati waan ati hin bedinati baqaa. Tole ayyee. Bu'aanuu jedhi. Bu'aanuu jedhi. Ashi biyya garii isiniif haa ta'u nagaan oola bakka gaarii oola. Injiinerii fi mokoolii xaaqii deebisii fi. Deebiseen jira. Eshi eshi. Rukuttee mana yaala nageessitee na fayyifachuu si wayya. Isa kanan sitti man. Kanaaf yoo dogoggore na of galchaa wal jaaladhaa wal kabajaa dhugaa immoo rabbi nuuf haa baasu har'as borus dhugaa waliin barbaanna garuu namarratti duuluu irraa of haa qoxxomnuun sinin jedhaa ulfaadhaa galatooma. Galatoomi yaadoo keenya leencachaa baay'ee nama beekaa yeroo baay'ee nu gorsu keessaa tokko nu jiraadhu sin jenna eebbifamin. Qeerroo hamboo. Akkam jirtu dursa nagaan isin haa ta'u hunduma keessanii nagaa jirtu dhugaa dubbachuu fi si'a eebbisu yaadu wanta nani garaa koo keessaa dubbatte on jedhe homaa rakkoon hin jiru jechuudha dhugaa waaqa jiraata ani yeroo hundumaa wanti nagarrame miseejii namoota hundumaa jala deemee ilaalaa ture ani kan na ajaa'ibee kan nagitu ijoollee warra hamaaraa faana wantoota ijoollee lamaan kana jidduu wanti nama dubbisumaan nama fakkeenyaaf inni dubbateera waan irra deebi'uun qabu xiqqoo waanuma keessa koo jiru yoon dubbadhanan natti tola jechuuf malee ijoollee har'a mucaa kana yoo dhuguma dhugaan mucaa kana harka jira ta'e hin hidhama waan kanaan cala wanti jiru hin jiru warra faa soddaa keenyaa warra diina keenyaa maaltu gashi maaltu isaan dubbise mucaan Oromoo inni Oromoo Segalee maaltu wajjin dhaqee nu dubbise maaltu wajjin dhaqee warra nama dubbise Oromoo taanaan dhugaa Oromoo barbaadda taanaan dhugaa mucaa kanaa barbaadda taanaan gattaa itti Oromoo faana mariyadhu warreen hiirarii sammuu keessan keessaa qabdan homaa sin hin fayyadu yoo mucaan kun karaatti cabee hafe yoo mucaan kun karaatti kufe homaa sin fayyadu jechuudha mucaa kana kan irratti duulaa ture duras diin argitaniitu yeroo hundumaa kan irratti duulaa ture diin har'a ammoo dhugumaani dhugaa mucaa kanaa barbaadda yoo ta'e diina faana asuuftee dhugaa mucaa kanaa hin barbaaddu diina faana dhaabattee dhugaa mucaa kanaa hin barbaaddu dhugaa mucaa kanaa warri barbaadu yoo jiraate taa'ii Oromoo faana haasa'i Oromoo faana dubbadhu warra hakka kee faana haasa'i malee warra diinaa faana teessee dhugaa waaqa jiraata dhugaa mucaa kanaa namni barbaadu hin jiru mucaa kana nyaachuu deemtanii mucaa kana kuffisuu deemtan akkasuma Oromooni gaafa wayii namni tokko hani baay'ee kan na ajaa'ibe yaadaan dubbateera mucaan kun gaafa shillimmaata argatu hunduutti duule gaafa inni mana dhaayiru suurri kun gadi ba'eera gaafuma inni mana sirreessaa harka jiru suurri kun gabbaa'eera eenyutu arge namni argitan jirtu gaafa inni dhaqee koonsartii sanarratti shillimmaata argatu namni hunduu suura mucaa kanaa gabbaase han dhugaa mucaa kanaa dhoksuun miti rabbi dhugaa ishee baasu han kana ajaa'ibe akkam Oromummaa wal jibbamma kana maaltu duula godhe maaltu irratti duulchise kaleessa mana seeraa ture seerri qorateera bilbillishiis mana seeraa ture kan saas kan shiis mana seeraa harka ture namoonni hordofaa jiraatan namoonni hordofaa turtan yoo ta'e jechuudha har'as taanaan Oromoo taate Oromoo keessatti dhalatte Oromoof qabda taanaani mucaa kana faana warra girrisaa faana teessee yookaan immoo warreen Oromiyaa keessatti Oromoo bakka kan buune warreen Oromiyaa keessatti dhufanii dhalatan ilmaan diqaalaa faana teessee waa'ee mucaa kanaa softu of ilaali dhaabadhu anaanadha dubbiin koo sitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a nas jibbuu dandeessa ani mucaa kanarraas waan qabu Oromummaa malee atis mucaa kanarraa waan qabdu Oromummaa malee warreen diinagee warreen caaluu nyaatan faana har'a teessee girdista taanaani mucaa kanas nyaachisuu deemta kanan dagatiin segalee ani wanti baay'ee nan garrame ijoolleen tokko immoo sababii ijoollee kana lamaaniif iddoo tokkotti haadha mana caaluu gaggalabbatanii irraa haasaan lakki of baraa of haa barruume homaa ollaaniin kun hin darbaarra hin darbiiti barittiin kun seenaatti hin darbu waan ati hojjettetti hin darbu sinii galee kanaafi ani waan dubbii koo gabaabsuu yoon barbaade dhugaa mucaa kanaa barbaaddu taanaan dursa iddoo jirtan ilaalladhaa dhaabbadhaa warra hamaaraa faana hin barbaaddu mucaa kanaa dhugaa waaqa gandaaf biyyaaf kutaan wal kutuu deemta yoo ta'e immoo har'a miti boru seenaatu si gaafata seenaa goototaatu afaan keetti rakkata akkuma yaadannoon jedhee warri dhugumaan dhugaa mucaa kanaa dubbachuuf barbaadan fakkeenyaaf namoonni baay'een jiru artistoonni baay'een jiru namoonni bebbeekamoon baay'een jiru kaleessas dubbachaa kan turan har'as haa dubbatan gabbaanii haa dubbatan dhugaa mucaa kanaas hin badin harka jira taanaan ani kanan dubbadhu garuu mucaa kana nyaachisuuf warreen deemtanii warreen soddaa faana warreen deemtanii kaleessas diina keenya warreen tan namoota baay'ee warreen nyaatan faana warreen haasa'u deemtanii
abadan hin barbaachisu hin ta'us kun. Miseejii namoota waa'ee mucaa qananii namoota dubbatan jala galaa laala namni miseejii kennaa jiru muluun isaanii warra diina keenyaa malee namni tokko hin jiru. Warreen Kiristoon immoo homaa isinii gochuu hin dandeenyu. Sammuu keessattuu nageetiif waan ta'eef jechuudha. Mucaa kanarraa jibba qabdu waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf of eeggadhaa dhaabbadhaa iddoo jirtanitti of ilaalaa. Kanuman dubbachuu barbaada galatooma yoon simmiidha jarraa naan bisaa dhiifama. Galatoom qeerroo keenya yaadni keessirriidha. Nu san jechaa jirru kanuma ulfaadhu. Nu jiraadha. Nuti gaafa dubbannu yookiin mucayyoo quuqqama mucayyoo kanaa dhabneeti miti. Ishiin intala Oromoo inni ilma Oromoo. Ishee yoo boqatte kan dhugaashii barbaadu qabu nuyi malee isa kaleessa nuyi morma nu muraa ture. Isa kaleessa nuyi gaafa Hacaaluu Hundeessaa baga du'e. Keessattuu namtittiin Yooni Maanyamoo jedhamtu sun eneen yaas gaddalkut eneen anatu ajjeese jedhee erga du'e raawwate baga du'e jedhee warra nurra sirbaa ture. Warra kalee dhiiga Oromoo dhugaa ture har'allee burullee sagalee nu ta'uu hin dandeessu. Girrisaan immoo akkuma buleessi keenya jedhe warri fakkaattonni kan dhugaa Oromoo hin beekne kan du'eetiin kan miidhamu ilmi Oromoo san kan sinqiiqne mucaa kana lammaffaa Hacaaluu Hundeessaati mucaa kana kan artii Oromoo jabeessu kan Oromoodha jira jennee haga har'aatitti ija Hacaaluu Hundeessaatti ilaalaa jirru mucaa kana nyaachisuudha deemtan immoo akkuma ijoolleen keenya jedhan seenaan Oromoo si haa gaafatu. Du'uutiin jabaa Oromoo si haa gaafatu. Ani intala Oromoo taate ilma Oromoo taate ilma Oromoo irratti nafxanyaa wajjin duultu seenaan ilma Oromoo si haa gaafatu. Nu waajjin nu hin qabnuuti. Dhuguma intala Oromoo dhuguma ilma Oromoo taate jiraatte. Galatooma baay'ee keessa keenya nu qubee jira. Itti fufii sabboon namni yaada biraa qabdan. Teenuko. Oh, barsiisaa yaadannoo dhugaa ulfaadhaa baay'ee siin jaaladhaa siin kabajaa. Obboleessi kiyya qeerroo Amboollee dhugaa jette. Garuu baay'ee naquuqu ijoolleen keenya maalumaa fi achi ganda nafxanyaa deemaniitu harka dhayan. Isaanuu nufi rakkatanii ani Hacaaluu Hundeessaa haga wareegame booddee nama biraa akka isaa dhabuun barbaadu keessattuu amma aanduuni waan hedduutu qunnamaa ture. Haadha manaa isaa jaalallee isaa kan qabatee olii gad deema. Dhugaan isiniin ja'a. Namoonni farshoo dhugee akkas ta'e aanduu Ameerikaa dhufee waliin bakka hedduu ture. Aanduu jechuun bakka bu'aa kiyya Hacaaluu Hundeessaati. Dhugaan isiniin ja'a. Isa dhabuun barbaadu dhugaan immoo qananii immoo akka ba'uun barbaada. Ani dubartiidha. Dubartii dhalee qaba. Namni dhalee hagamta akka beekuun beektani. Ani dubartii injiinara qananii ganni fi wal duukaadha. Daa'imattii tana rabbi ka ajjeese eenyu akka ajjeese hin beeknu. Ka ajjeesee habayeetu gumaan ishii nuuf haa deebi'u. Dhugaa. Namoonni adda addaa moo olii gad deemaniitu aandutu ajjeesee ka jettani keessattuu achi hin turre mana san Ameerikaa teessanii akkuma amma seenuun jette intaltii seifuu maali jettu. Rabbi isiniif haa dhiisuu garuu dhugaan isaanii nu haa ba'u lamaanuu jechuudha. Aandu immoo in ajjeestanii abadan. Aanduuni in du'u. Baqa kanuma ja'a. Galatoome namni biraa yaada qabda isin boo qeerroo muujirraa kaatee dubbachuu barbaadete. Itti fufi yoo qeerroo yoo yaada qabaattan yaada gabaabduu wayiin qaba. Hundi keessanuu dubbattanii jirtanii egaa nagaan isiniif haa ta'u jalqaba irratti. Nuti akka Oromootti rakkoo tokko tokko ni qabna.
rakkoon qabnu sunis bakka xiqqoo ishee namni jabaadha jedhee Oromoon akka ijaatti ilaalutti namuma kamuu beekumsa isaa qabaatu dandeettii wayii isaa qabaatu yaa beekamu ajjeesuun dirqama nuti ta'a waan isaan baru naafis galuu dadhabe. Bakka kanatti waan jedhu tokkoon qaba. Micayyoon artistii wayii artistii Amaaraa waggaa lamaan dura yaadattoota intala Himmabeet jedhamtu akkuma micoo kanaatti fooqirraa kuftee duute. Duutee akkuma mucaa kanaa qoratamee mana hidhaa ji'a 2 galeetu ni yaadattoota namni yaadattanii jirtu yoo ta'e jechuudha. Mana hidhaa ji'a 2 galeetu bahee mucaan sun artistiin sun qoratame. Ba'uu isaas warri sin dhageenye namni Amaaraa sanamma ijoolleen shamarranii Amaaraa takka meeqaabii dibattee takka cilee dibattee gadi yaatee sagalee ta'aa jirtu kuni kaleessa intala san intalli sun Amaaraa